sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Amajjii 4 bara 2016 Arkafuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo. Qophiin sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbu kan guyyaa irraa eegaleera. Guyyaan guyyaa caalu amajjiin tokko guyyaan hundeeffama waraana bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haala ho'aa ta'een kabajamaa jira. Fincilli xumura garbummaas jabaatee itti fufeera. Qophii keenya irraa keessatti oduu ibsa qeerroo fi dhaamsa hooggansa qeerroo irraa kenname akkasumas walaloo fi walleelee qabanneerra. Sin keessummeessuun kan isin waliin turu an Ayyaanee Kaayyooti. Amma gara oduuttan isin dabarsaa. Oduu waliin Jaal Hariiroo Dorgoo jira. Gamtaan tokkummaa mormitootaa dhiyoo kana adda bilisummaa Oromoo waliin uumame paaf bu'aa guddaa fidaa jira. Hidhattootiin waraana wayyaanee dhaloota Gambeellaa 9 ol meeshaa isaanii guutuu wajjin gara adda bilisummaa Gambeellaatti makamuun isaanii dhagahameera. Fincilli uummataa wayita hammaatee jiru waqtii kanatti mootummaan wayyaanes guutummaatti diigamuu jalqabuunsaa ifa ta'eera. Kun kanaan osoo jiru waraanni hedduun meeshaa isaa qabatee karaa hin beekamnetti faca'aa akka jiru irra gahameera. Akkasumas Polisootiin liyyuu hayil jedhamanis akkasumatti wayyaanee gananii gootummaan gara qabsoo uummata isaaniitti deebi'aa jiru. Kufaatii mootummaa wayyaanee of dura kan raagdee argite mootummaan Ameerikaa doolaara biiliyoonotaan kan ijaarame ture qubsuma xayyaara waraana nama malee yookaan drone jedhamu kan Arbaa Minci irraa qabdu diigdee bahuun ishee barame. Bakka bu'aan embaasii Ameerikaa David Kennedy Associated Pressiif akka ibsetti kana achi Itoophiyaa keessa turuun Ameerikaaf barbaachisaa miti jedhaniiru. Biyya mirgi dhala namaa hin kabajamne hiriira bahanii yaadaa fi mormii ofii ibsuun hin danda'amne jaarraa 21ffaa keessatti qawween amanu barattoota daa'imman yuunifoormii uffatanii gaaffii karaa nagaa gaafatan irratti komaandoon snaayiperiin dhukaasee daandii irratti abbaa fi haadha fuula duratti diriirsee ajjeesutti tarkaanfiin Ameerikaa kun hedduu kan boodatti harkifatee fi turee fudhatame ta'ullee tarkaanfii sirrii fi ta'uu qabu akkasumas gargaarsa wayyaaneef godhanii uummata beelaan dhumaa jiru reebsisuu irraa akka irraa eegamu hayyootiin uummataaf quuqama qaban dubbataniiru. Kun kanaan osoo jiru Itoophiyaatti ambaasaaddariin Ameerikaa kan turan tarkaanfii wayyaaneen qawween fudhachaa jirtu daran rakkootti ishee galcha malee furmaata hin ta'u jechuun balaaleffataniiru. Paarkiin Mallasaa Zeenaawii lafa Oromoo bal'aa saamuun ijaaramee jiru Shawaa Kaabaa magaalaa Ejereetti guutummaatti barbadaa'eera. Paarkiin Mallasaa kun ta'e jedhamee qe'ee Jeneraal Taaddasaa Birruu irratti dhaabbatee akka turee fi xiinsammuu uummata Oromoo kan miidhuu fi eenyummaa gootummaa kan mulqu ta'uun ni beekama. Baha Oromiyaa magaalaa Hirnaatti qonnaan bulaan baadiyyaa illee osoo hin hafne bahuun mormii isaa gaggeessaa jira. Dheengadda irra deebiin kan jalqabe fincilli xumura gabrummaa kun har'as itti fufee ooleera. Gaaffiin barattootaa gaaffii keenya biyya keenya cicciruun dhaabbatu Oromiyaa eenyuufuu dabarsine hin laannu jechuun magaalittii keessa marsanii dhiichisaa jiru. Poolisoonni federaalaa doorsisuuf yoo dhukaasa samiitti dhukaasanillee uummanni jalaa socho'uu dideera. Mancaa ulee fi wacaafaa qopheeffatee waan qabuun gootummaan diina dura dhaabbatee wayyaanota fincaan irraa buusaa jira. Kaabinootiin magaalicha keessaa baqatanii bahuun isaanii barameera. Dargaggootiin qeerrooleen Harargee fi uummatni tokkummaan dhufte ijoolleen Abaa'oo, dhufte ijoolleen Harargee, dhufte ijoolleen Oromoo jechuun girrisanii lafa sochoosaa gaara raasaa jiru. Labsiin maaster pilaanii hanga labsiin haqamutti kanneen barattoota keenya ajjeesan hanga seeratti dhiyaatanitti akka manatti hin deebines maanguddoota wayyaaneen isaanitti ergitetti himanii ofirraa deebisaniiru. Godina Wallaggaa aanaa Jaarsoo keessatti hojjetaa waajjira nageenyaa kan ta'e Eeliyaas Solanaa kan jedhamu barattoota hedduu kan mana hidhaatti guursisaa jiru, mana nama hedduu humna tika wayyaaneen kan caccabsiisaa jiru, qabeenyaa bunaa inni ganda xuuquu 3 keessaa qabu uummanni naannoo sanaa yaa'uun galgala tokkotti qottoon ciranii fixan. Dabalataanis qeerroon magaalaa Jaarsoo mana jireenya isaa irratti dhagaa guuruun
hirriba malee isa bulchaa jiru. Kun kana osoo jiru torbaan lama dura mooraa kiiloo 6 keessaa ukkaamamuun dameetikaa fi poolisoota federaalaan bakka geeffamtee dhabamtee kan turte intalli Oromoo maqaan ishee akka dhahamu kabajaa isheef jecha sagaleen qeerroo dha'uu kan hin barbaanne garmalee gudeedamuun du'aa fi jireenya gidduutti akka argamtu barame. Yeroo lubbuun ishee bahuuf ga'u gaggamnaan baasanii halkan alatti darbatanii ammaan tana harka ijoollee qeerroo seentee dookteroota Oromoo nageenya isaaniif sodaatanii of agarsiisuu hin barbaanne biratti geessanii wal anamaa akka jirtu hojjettootiin sagalee qeerroo dhaqanii ijaan mirkaneeffataniiru. Intalti Oromoo miidhaan kun irra gahe adeemus ta'e dubbachuu kan hin dandeenyee fi sammuun ishee fi gadameessi ishee garmalee akka miidhames qorannaa hakiimaan akka mirkanaa'es barameera. Ilmaan Oromoo gochaa hammaataa akkasii kana ofirraa hambisuufis fincila diddaa gabrummaa finiinsaa jirru kana daddaffiisaa kana caalaatti dachaan dabaluun diina isaa buqqisuu malee kana achi wanti eegamu akka hin jirre kan nama mirkaneessudha jedha gorsaan qeerroo intala Oromoo kana dubbisuuf dhaqee ijaan arge tokko. Dhumarratti milishootiin godina addaa Finfinnee bulchiinsatu nu ajaje jechuun bakkoota garagaraatti mana Oromootaa irraa diishii rasiivarii NLB haada yookaan wadaroo fi televiziyoona buqqisanii saamuu isaanii itti fufaniiru. Waraana teknooloojiitiin OMN dhaabsisuu kan dadhabe mootummaa wayyaanee kasaaraa irra bu'uun waan biyya lafaa irratti ta'ee hin beekne miidiyaa akka hin dhaggeeffanne diishii fi televiziyoonii saamuunsaa namootni gahumsa hin qabne kan akkamii akka biyyaa fi uummata bulchaa jiran kan mirkaneessudha jedha qorataan seenaa dubbisne takka. Akka ibsa hayyuu kanaatti mootummaan silaa akka lammiileen isaa odeessa garagaraa argatan televiziyoona bitee kennuun deeggaruu qaba ture. Biyyootiin akkas godhanis jiru jedheera. Abbaay Tsahayyee OMN banamuurra hidhi laga Abbaay dhaabbachuu qaba jedhee farrisuun isaa ni yaadatama. Dhuma irratti bifuma wal fakkaatuun magaalotii Oromiyaa hedduu keessatti nama rifeensa dheereffatee guduruu godhatee adeemu wayyaanotiin karaarra akka hin dabarsinee fi qabanii reebaa akka jiran barameera. Kunis gootummaa ilmaan Oromoo kan finiinaa jiru kana kolaasuuf yaalii godhan ta'uun hubatameera. Oduu amma nu dhaqqabeen ammoo waraanni wayyaanee bakka lamatti addaan bahe. Waraana uummataa fi waraana wayyaanee jechuun kan addaan bahe waraanni kun nuti uummata keenya irratti hin dhukaafnu jechuun diduu isaaniitiin akka ta'es barameera. Gochaan wayyaanonni olaantummaan biyya keenyaa fi uummata keenya irratti raawwachaa jiru dhaabbachuu qaba. Cubbuu kana keessatti hin hirmaannu jechuun finciluun isaanis barameera. Haaluma kanaan adda bilisummaa Oromoo fi Gimboota sabaatti waliin taatanii jirtu jechuun waraana ishee himata irratti banaa jiraachuu fi dhoksaan namoota 20 ol ajajoota kan turan hidhuun ishees barameera. Naannawa Benishaangul Gumuz zoonii Matakkal magaalaa Almahal jedhamtu keessatti dhalattootiin Gumuz mana jireenyaa Tigrootaa fi dhaabbilee qabeenyaa Tigrootaa ta'an mara guggubanii bulan. Qabeenyaalee guggubatan keessaa qabeenyaa Tigirticha oomisha aannanii Takla Birhaan Ambaayee mana kuusaa Libaanataa Mariyaawii Gabra Tsaadiqii fi hoteelli Aksuunfaa keessatti argamu. Akka maddeen bakkicharraa nu dhaqqabanitti qabeenyaa Tigrootaa barbadeessuun kun jabaatee kan itti fufuu fi yoo biyya keenya irraa bahuu baatan ammoo lubbuu isaanii irrattis tarkaanfachuuf jirraa jedhaniiru. Qeerroleen Benishaangul akka qeerroo Oromoof dhaamanitti isinis gama keessaniin jabaadhaa tarkaanfii wal fakkaatu amma fudhachaa jirtanirraa of duuba hin deebi'ina nutis ajjeefamuu ilmaan Oromoo ni mormina isin cinaa jirraa jedhaniiru. Yuunivarsiitiin Adaamaa irra deebi'uun fincilee xumura gabrummaa itti fufan. Barattoota boombiin yuunivarsiitii Diillaatti ajjeefaman keessaa tokko dhalataa magaalaa Adaamaa sanuu ollaa yuunivarsiitii Adaamaa waan ta'eef wayita reeffisaa magaalaa seenu bahanii simachuu akka hin dandeenye waraana agaaziin marfamanii dhorkamaa jiru. Barattoonni kunis reeffa keenya awwaallachuun nun orkiinaa jechuun hiriira bahanii waraana kana waliin sa'a oduu dubbisnu kanatti falmaarratti akka argaman gabaasaan qeerroo addeesseera. Barattoota yuunivarsiitii Diillaatti boombii wayyaaneen ajjeefaman keessaa 3 ilmaan Oromoo ta'uun mirkanaa'eera. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Sadan Sooddoo mana barumsaa Harbuu Cululleetti barsiisaa siivikii kan ta'e Tashoomaa Margaa Fayisaa maqaa jaarsummaatiin waamamee erga waraana agaaziitiin butamee booda hanga ammaa achi buuteen isaa hin argamne. Oduun keenya har'aa kanuma. Qophiilee keenya kan biroo wajjin turtii gaarii. Dhaloota fincilaa
dhaloota fincilaa kan onneen abiddaa warra walii galee diinatti mediddaa biyya keenya duris boortaadhaan sarbamnee humnumaan deeffatna gatii lubbuu baafnee usubaan qabsichaa gootusaan dhaabamee inni kaan dhabamee hedduu wareegamee nuti qaamaan dhaallee kan nuti dhamaane xurree kana saaquuf goota hedduu dhabne inni giddu galaa dhaamsa dabarfatee inni dhiyaas ka'ee bahaa wal qabatee kan kibbaas ol ka'ee kaabatti dhaammatee Oromoo sabni koo akka wal hubatee tokkummaa isaa ibsuuf bakkayyuu dirmate ilmaan abbaa tokkoo iyyee wal kaasee lafatti dhiphisee diina shororkeessee daddaftee afalattuu nyaapni yoo dhageessee guyyaan kan qeerrooti goota haati deesse dhaloota fincilaa kan sammuun bilisaa warra wareegamee sabaaf ta'e ibsaa kilaashiidhaaf boombii shimalaan qolatee gootummaa isaa durii dhiigaan haaromsatee qeerroo konaa nyaatu yasa wareegamtee qarree konaa nyaatu yashee wareegamtee abbaa konaa nyaatu yasa wareegamee haadha konaa nyaatu yashee wareegamtee ilmaan konaa nyaatu warra wareegame sirraa fagaachuu koof anaan lapheen cabdee Oromiyaa maraa yemmuu tokkichatti kan waliif dirmatu warra onneen tokkoo haadha du'aaf hamtuu kan waliin hirmaatu yoo kufan akkasii haqa ofii irratti barabaraan iftuu dhaloota seenaati dhaloota fincilaa eenyummaa kee boomtee qoma rukutattee haqa keetiif loltee diina kee qolachaa ofiif wareegamtee Oromoon siin boontii mataa ol qabattee duuti silaa naftuu siree irrattuu hin du'u itti wareegamnaa seenaan bakka bu'u walirratti ilaalluu ol ka'aa qomoo jechaa wareegamaa dargaggoon Oromoo dhaloota fincilaa kan onneen abiddaa warra waliif galee diinatti madiddaa kan qabsootti jiran hireen haa jabaatu hunda wareegaman seenaan haa yaadatu gadaan gadaa xumura garbummaati horaa bulaa gammachiis naadoo gammachiis galanni kee xumura garbummaa haa ta'u siin jenneef hirmaannaan kees akkasumaan itti fufu dhaloota biraallee nuuf ergisiin jenna ulfaadhu horii bulii Dachadani defan kafala chuftenya Romo babia biya rabukase Apasa falmana rasa sana jese Romo babia biya rabukase Apasa falmana rasa sana jese Alaganu ide ayenu rorise Tanafu Oromo falmu kabajimse Davia cican midang baradira Raboda nafne guyang kabno vira Kambahakan ia kaba fikipanu Sabako Oromo haragu yang kanu Jina gabruma tanatan hinchine kumman hirire abso fininsine birrader bukamna hitta sabukamna birrader bukamna hunde dambukifri
amajji tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo bara haarawaa bara 2016 ilaalchisuun qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa gabaabaa uummata Oromoo hundaaf dabarsee jira. Waan hundumaa dursa uummanni Oromoo fi qeerroon dargaggoonni barattoonni Oromoo wanjoo garbummaa uummata keenya irratti afaan qawween dirqamaan fe'amee jiru hin fudhannu jechuun qabsoo hadhaawaa kan wareegama qaalii itti kanfalaa jirru keessatti hirmaannaa guddaa gochuun lubbuu keessan bakka bu'aa hin qabne otuu hin mararsiifatiin kennuun falmachaa jirtanii fi waraanni bilisummaa Oromoo waboon jiruu fi jireenya isaa saba isaa bilisoomsuuf of wareegee lubbuu isaa iddoo buusa hin qabne saba isaaf kennuun bakka jireenyaa daggala godhatee diinaan falmaa hadhaawaa gaggeessaa jiruu fi hooggantoonni qabsoo bilisummaa Oromoo fi jaarmiyaaleen hawaasaa fi siyaasaa wal utubuun uummata keessan waliin falmachaa jirtan hundaan baga guyyaa uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo biratti guyyaa seenaa qabeessa kana geessan. Barri kun kan bara xumura abbaa irree kan injifannoo bilisummaa fi bara walabummaa Oromiyaa itti mirkaneeffannu Oromiyaan diinaan bara dheeraa diigamaa fi saamamaa turte itti ijaaramtu bara nagaa fi gammachuun uummata keenyaaf deebi'u kan milkii fi jaalalaan nuuf akka ta'u hawwii keenya ibsina. Ammas irra deebi'uun baga ittiin nu ga'e jechuun haala akkaan ulfaataa qabsoo hadhooftuu kan gootonni keenya irratti wareegaman galiin ga'uuf diina hanga afaanitti hidhatee fi waraana kallattiin uummata keenya irratti labsee fuuldura dhaabbannee falmachaa otuu jirru guyyaa seenaa qabeessa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajji tokko kan bara haaraa bara 2016 sochii warraaqsa biyyaalessaa Oromiyaa kan warraaqsa xumura garbummaa yookaan faaxaagaa irra geenyee jirru golee Oromiyaa cufa keessatti finiinsaa ibsa kana uummata Oromoo hundaaf dabarsuuf dirqamnee jirra. Gabaabumatti barootni darban addatti barri 2014 seenaa uummata Oromoo keessatti bara qabsoon dhugaan kan uummata keenyaaf barnoota siyaasaa ta'ee fi qaroomina uummata keenya ol kaasee bara warraaqsi fincila diddaa garbummaa qeerroo gootota dargaggoota barattoota Oromoon durfamu golee Oromiyaa keessatti finiine uummata Oromoo dirree qabsootti hiriirsisee fi wareegama qaaliin itti kanfalamuun uummatni keenya dargaggoota isaa cinaa dhaabbachuun dirqamaan afaan qawween doorsifamaa fi ajjeefamaa hin jiraannu jechuun murtii isaa falmatee wal falmachiisuun mirga isaa kabachiisuun yeroo kamiyyuu caalaatti warraaqsa fincila diddaa garbummaa jabeessuun eegalee ta'uun yaadatama. Barri 2015 seenaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti seenaa addaa bara qabsoon warraaqsa fincila diddaa garbummaa xurreen warraaqsaa bara 2014 qabsiifame ija godhachuun gara warraaqsa biyyaalessaa Oromiyaa fincila diddaa garbummaa itti jijjiirame mootummaa abbaa irree wayyaanee itti gaafatama seeraa fi seenaa jala galchuun sadarkaa idil addunyaatti warraaqsa hawwannaa guddaa saboota ollaa irraa argate bara Oromoon gamtaan mirga isaa kabachiisachuun amantaan ilaalcha siyaasaan gandaa fi haala fedhe kamiin iyyuu waliin qoodiin wareegama qaalii dachaan kan yeroo kam caalaatti kanfaluun duula hidhaa ajjeechaa jumlaa yookaan duguginsa sanyii yookaan genocide uummata keenya irratti gaggeeffamaa jiruuf otuu bakka hin kennin mirga uumamaan qabnuu fi mirgootni dimokiraasii fi mirga abbaa biyyummaa keenyaa nuuf kabajamuu qaba jennee bara Oromoon gamtaan hiriiree mirga isaaf falmachaa jiruu fi xurreen bilisummaa fi injifannoo itti galmaa'uu eegaledha. Yeroo kanatti uummanni Oromoo fi qeerroon dargaggoonni Oromoo mootummaa wayyaanee EPRDF aangoo irraa buusuuf kurkursaa jiru ta'uun kan beekamuu fi bara mootummaan abbaa irree wayyaanee EPRDF yookaan TPLF yookaan OPDO uummata Oromoo irratti waraana labse uummata siivilii waraanaa jiru ta'uun beekamee jira. Uummanni Oromoo gamtaa isaa fi tokkummaa isaa dhugaatti diinaaf mirkaneessuun harka isaa duwwaa gaaffii mirgaa karaa nagaa dhiyeeffanneef hanga deebiin nuuf kennamutti duubatti hin deebinu jechuun sochiin warraaqsa biyyaalessaa Oromiyaa fincila diddaa garbummaa irraa gara sochii warraaqsa fincila xumura garbummaa yookaan faaxaagaatti ol guddisuun diinaan wal'aansoo guddaa gochaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajji tokko bara haarawaa bara 2016 warraaqsaan sadarkaalee qeerroo bilisummaa Oromoo uummata Oromoo haqa isaa fi ilmaan isaa cinaa dhaabbatee falmachaa jiruu fi sadarkaa mandhee adda bilisummaa Oromoo biyya keessatti ijaaramanii jiranitti guyyaa seenaa qabeessa kana yeroo warraaqsaan kabajachaa jirutti gootummaa fi injifannoo guddaatu kan nutti dhaga'amaa jiru ta'uu ibsuu barbaanna. Dhuma irratti uummata Oromoo hunda jaarmeelee siyaasaa Oromoo hundaa fi dhaabolee hawaasummaa uummata Oromoo hundaaf dhaamsa itti aanu kana irra deebiin dabarsina. Tokko uummatni Oromoo fi qeerroon dargaggoonni barattoonni Oromoo qabsoo warraaqsa biyyaalessaa Oromiyaa finiinsuun mootummaa abbaa irree akka nama bishaan nyaatee hoomacha qabachuu dadhabuu teessoo mootummaa raasaa kan jiru ta'uu hubachuun falmii keenya tarsiimoo sochii warraaqsa fincila xumura garbummaa yeroo yeroon anjeffachuun gaggeessaa jirrutti dhimma ba'uun mootummaa wayyaanee EPRDF hanga aangoo Oromiyaa irratti qabuu fi Oromiyaa gadi lakkisee bahuu fi uummanni Oromoo bilisoomuu fi
Oromiyaan walabomtutti warraaqsa fincila xumura garbummaa jabeessuun utuu walirraa hin kutin kan itti fufnu ta'uu gadi jabeessuun waamicha dabarsina. 2. Jaarmiyaaleen siyaasa Oromoo miidhaan uummata keessanii boqonnaa isin orkatee karaa ijaaramnee fi danda'amuun rakkoo ulfaataa uummata keenya irratti fe'amee jiru maqsuuf tattaafachaa jirtan waamicha sochii warraaqsa fincila diddaa garbummaa bara 2014 irraa eegaluun isiniif gochaa turreen addatti kan bara 2015 isiniif goone irraa qooda fudhannaanii fi hirmaannaan keessan mul'atu galatni uummata bal'aa Oromoo falmachaa jiru bilisummaa haa ta'u hanga dhumaatti. Harka wal qabannee karaa kallattii fi alkallattii ta'een mootummaa abbaa irree biyya keenyaa fi saba keenya cabsee bituu barbaaduu fi tattaafatu ofirraa qaarisuuf tumsi keenya dachaan jabaatee itti fufuu qaba. Sochii amma itti jirruun uummata keenya tuffatamuu jalaa baasuun Oromoon mirga isaa kabachiifachuuf goota ajjeechaa hidhaa fi waraana hin sodaanne ta'uu mirkaneeffannee jirra. Uummata keenya bilisoomsuu fi Oromiyaa walaboomsuuf wal cinaa dhaabbachuun falmachuun keenya caalmaatti akka itti fufuuf amma sirra deebi'uun waamicha jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoof qabnu haaromsinee jirra. 3. Gurmuun hawaasa Oromoo fi beektonni Oromoo biyya keessaa fi biyya hambaa jirtan mootummaa abbaa irree wayyaanee kabajaa fi tuffii uummata Oromoo miiliyoona 45 olitti lakkaa'amuuf qabu agarsiisuun guyyaa saafaa uummata Oromoo dhukaasee ajjeesaa yookaan yakka jenosaayid nurratti raawwachaa jiraachuu uummata karaa nagaa gaafii mirgaa karaa nagaa fi dimokiraasii dhiyeeffannee maqaa shororkeessitoota jedhuun bittaa aangoo dheereffachuuf fiigaa jiraachuu argaa waan jirtaniif ogummaa fi dandeettii keessan qabeenya keessanii fi humna keessan walitti qindeessuun guyyaa qabsoo bilisummaa Oromoo warraaqsa fincila xumura garbummaa cinaa akka dhaabbattanii fi kanneen dhaabbachaa jirtan hanga dhumaatti harka wal qabachuun akka dhaabbannuu fi gooticha waraana bilisummaa Oromoo waboo jabeessuu humneessuu fi jiraachisuu irratti gumaacha guddaa isinirraa eegamu akka bahattan waamicha keenya dabarsina. 4. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon sochii isaa jabeessuun diina uummata Oromoo rasaasaa reebee afaan nu qabachiisuu barbaadutti eenyummaa waraana bilisummaa Oromoo agarsiisaa jirtan daran jabeessuun waraana uummata Oromoo irratti bobbaafame uummata goolaa jiru kana akka adabbii cimaa fi haala feesisuun heeluun gumaa uummata keenyaa baasuu fi waamicha guddaa dabarsina. 5. Ummatootni cunqurfamuun biyyattii hundi bifa ijaarameen jabaachuun wal ijaaruun mirga saba isaanii kabachiisuuf warraaqsa mul'ataa fi sochii ifa ta'e banuun abbaa irree dura dhaabbachuun bilisummaa saba isaanii kabajamuu mirgoota namummaa fi dimokiraasii godina baha Afrikaa keessatti fiduun uummata mirgi isaa kabajamee fi naannoo tasgabbii qabdu keessa jiraachuuf abbaa irree wayyaanee EPRDF dhabamsiisuuf akka sochootan waamicha keenya dabarsina. Dhumarratti Uummanni guyyaan seenaa qabeessi guyyaan waraana bilisummaa Oromoo waboo amajjii tokko barri haarawaan bara 2016 biyya keessatti warraaqsa xumura garbummaa yookaan faaxaagaa gaggeessuun sadarkaa uummata Oromootti qeerroon dargaggoota barattoota Oromoo fi man'eelee adda bilisummaa Oromootti bifa adda ta'een kabajamaa jira. Gabaasaa guutuu fuulduratti kan uummata keenyaaf dhiyeessinu ta'uu asumaan isin yaadachiifna jechuun qeerroon bilisummaa Oromoo amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun dhaamsa bara haarawaa bara 2016 uummata Oromoo falmata sabaa uummata goota mirga isaa dabarsee diinaaf hin laanne kan keessaa fi alaa hundaaf dhaamsa keenya dabarsinee jirra. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Qeerroo bilisummaa Oromoo. Oromo takumeka Igan city kana Sitikif no tuka Biyato Oromia Auki walaguma Kopawe yo biyo Sifu waregama Kopawe yo biyo Sifu waregama Dibame ukama medaran tuta tuite pekap tekanisa orra imi manin baso beki kumalupo imi digamba digedala tupo ibidda dibame
kama medaran tuta tuite fikafte kanisa orra imi manin baso beki kumalupo imi di gamba di kedalatu tawagu putinu ni batilu podi mali biya piti pyo ware gamani gara sabni mate sedugatu faisa biya ibirati ilmo ibirati kabena ibirati nabisa haka ibirati kabena ibirati ilmo ibirati nabisa Siti bana sukuni ibnotuka biyato romia abdi wala buma kopawe yomiyo siti waregama kopawe yomiyo siti waregama Famesa dubi duguga sanyeti kore nuti marse nuti lapsa murti arrabatu danku to konsume tuti mirga biti farmo shor kesa muti aguma chunamu andandeti sa guma gota tuwe kangiru tubasa ifbo dandebitu kapsoni tibufti amma dugan ilman ramo bahuti tawagu putinu ni batilu buni mali biya piti pyo ware gamani gara sabni mate sedugatu faisa biya ibirati ilmo ibirati kabenya ibirati nabisa haka ibirati kabenya ibirati ilmo ibirati nabisa أمس جبابا قام هوجنا كروبل سما الرا أمة أورموف كنا ويا ورانا بلسما أورموفي برهارا والكفسيسون أمس جبابا هوجنا كروبل سما الرا كنا أكما بيكا مججيران أمجين والججير أمة أورمو برتي ويا ورانا بلسما أورمو يوكان وبوجد أميكان كبجم وقوت الإيرالا كوفسي سيجرا مشين سن يد بلسما أورمو في ديكرتوني كانين بيا كيسافي بيا على ترجمان حال هو آدان وقات ويا كان ولت الأفون كبجتا حرق جهيرا حال أما كيسا جروج أمسي بركم لما فدا شاني غركم لما فدا جا كان دربان الرا أدى تو إسا بركم لما فدا شان غرد أما كان يرو أمني قبر منو غهي جده إفت بودان دين ولين كابسوار كدوا إيغالي جرودا أكما بيكم ورغم نجراتو سنجفنون غلما أجران سينا أورمو كيسا تيدو أولاناتي إلالما kanuman fincile da garbumma barakuma lama kudashan kesa gaggefama dhufe garad uma gahe garad umura mootummaa abbaa irree wayyaane yookaan umura garbummaa uummata oromoo ta'uudhaan barri kuma lama kudashan bara fincile da garbummaa gara fincila umura garbummaa barakuma lama kudajaatti wal jijjiiree jira. Egaa yeroo kamuu caalaa yeroo itti uummanni oromoo ajjeefamaa jiru yeroo rakkoo jabaan uummata oromoo irra gahaa jiru dhala oromootu hidhaatti guuramaa jira. Kana jennee tarreessuun ulfaataa ta'ullee baga bara haaraatti ceene nagaadhaan jechuun karaa ta'uu qaba. Dhaamsi akka qeerrootti waliif dhaamnu inni guddaa kana keessaa taanee guyyaa har'aa tokko dhaabbilee barnoota keessatti ilmaan oromoo jiran hunduu walitti qabaman furgaasa qabsoo keenya amma kana irratti marii taasisuun itti oolee jira. Lama godinaalee fi aanaalee irratti qeerroon bilisummaa haala yeroo kana irratti marii taasisee jira. Fincila xumura garbummaa bifa itti jijjiiruun akkamiin xumura itti goona jechuun
bakka maratti kabaja bara haaraa fi yaadannoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoon wal qabsiisuudhaan walitti qabamee jira. 3 hojjettoonni mootummaa deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo jijjiirraa bara haaraa sababa taasisuun haala yeroo irratti marii taasisaa oolan. 4 caasaa mootummaa keessatti kanneen fincila diddaa garbummaa deeggaranii fi sabboonotaan keessattuu yeroo ammaa kana mootummaan wayyaanee waraana isaa qabu Oromiyaa keessa tamsaasee jira. Caasaa waraanaa fi kaanis guyyaa har'aa naannoo jiran irraa dhaamsa dabarsaa jiran diddaa uummataa waliin dhaabbannee itti fufna jechuun ejjennoo qabanis beeksifataa jiru. Hojjetaan waajjira keessatti caasaa mootummaa fincila diddaa garbummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo ammaa keessatti quba qabaataa jiran walitti dhufanii haala yeroo ammaa kana irratti marii taasisanii jiru. Ce'umsa fincila xumura garbummaa fi bara bilisummaa bara 2016 akka nuuf ta'u dhaamsa dhaammatu. 5 dargaggoonni fi hojjettoonni ilmaan Oromoo hunduu magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa keessatti har'a wal ga'uudhaan marii haala yeroo haala kamiin xumura gochuu irratti marii taasisaa oolan. 6 qonnaan bulaa walitti dhufuun daldala shufeeronni hojii konkolaachisummaa dhaabuudhaan har'a fincila xumura garbummaa haala ittiin xumura taasifamu irratti mariin adeemsifamee jira. Haala kanaan har'a Oromiyaa bakkeewwan kanneen caasaa jiru hundaan mariin taasifamuu irra darbee barri kun bara injifannoo uummata Oromoo bara walabummaa fi bilisummaan uummata Oromoo itti mirkanaa'e bara dacheen Oromiyaa harka diinaa jalaa baatee akka ta'u caasaa martuu dhaamsa qabu dabarsatan. Injifannoon kan uummata Oromooti, Oromiyaan ni bilisoomti. Jala Oromia Inna kan ketu sirra kofle iya Balafatu terrem bahebia Man kan ketu sirra gabuya Gurbatumena jala Oromia Inna kan ketu sirra kofle iya Balafatu terrem bahebia Man kan ketu sirrat gabuya Enyu na beke rakkoko enyu na arge dippoko Ananaya Oromia Soda sehe Sadia Kantukan derani baradu feta bro Kan simi dumale si kolunjiru Ya sabako amma jabe fadu irre Tutukani disus wanu manjire Tutukani disus wanu manjire Abang fede basasus, abang fede dukasus, nuti nangkap nunasu. Hamman sibil somsu, diri ko gadi jisu, idus kana ajesu, odanan debisu. Urbadumena jala Oromia. Kan ketu sirra kofle iya Balafatu terrem bahebia Man kan ketu sirra gabuya Gurbatumena jala Oromia Inna kan ketu sirra kofle iya Balafatu terrem bahebia Man kan ketu sirrat gabuya Enyu na beke rakkoko enyu na arge dippoko Ananaya Oromia Soda sehe Sadia Karor fate dufe hita kan kejiru Maletanan abang koto karu Obsa soda se kan si kente dabru
Osoo qeerroon jiru ayyoo namni muru. Osoo anin jiru ayyoo namni muru. Abbaan fedhee basaasus abbaan fedhee dhukaasus nuti nan qabnu naasu. Hamman sibiila shomsu dirri ko gaadhichiisu hidhus kana ajjeesu hootanan deebisu. Egaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiin keenyaarraa kan fakkaatu ture waan nu dhaggeeffataniif galanni keenya guddaadha. Qophii wal fakkaatuun yeroo itti aanu aga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.